Video kanaan dura isiniif hojjedheeratti gaafii baay'ee na gaafataniitiin jirtan. Video tokko isiniif hojjedheetiin jira. Akkaataa ittiin application MiPass jedhamurraa qarshii 5,000 irraa kaastanii hanga qarshii 30,000tti akkuma dandeettii keessaniin hojjechuu dandeessanii jedhee isiniif hojjedheerratti gaafii baay'ee na gaafataniitiin jirtan. So gaafiiwwan kanneen keessaa har'a muraasa kan ta'e isiniif deebisa. Sababni isaas MiPass application jedhamu kana akkaataa ittiin hojjettan taaskii akkaataa itti walitti sassaabatan maal gochuu akka qabdan baay'een keessanii hin beektanii. So kanaaf wantoota 4 har'a qabadhee isiniif dhufa. Dirqama wanta isin hojjechuu qabdan wantoota 4tu jira. So afran isaaniitu har'a video kana keessatti ni ilaala jechuudha. So salphamatti qarshii irraa hojjechuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf hanga ammaatti video kana namni ilaale nama 1,100 ol ilaaleetu jira. Gaafii as keessatti ka'e keessaa tokko qofa isiniif qabadhee dhufe. Maaliif jira? Tokkoffaan akkamitti withdraw gochuu dandeenya? Akkaataa itti withdraw godhan nuuf hojjedhu kan jedhu. Partii videoon kanatti aanee hojjetamu waa'ee withdrawti. Har'a immoo kan ilaallu karaa ittiin hojjennu karaa jalqaba akkaawuntii akkaataa ittiin banachuu dandeessan, akkaataa itti verify gochuu dandeessan fi akkaataa ittiin hojjettan hamma tokko isinitti agarsiisee jira. Isarratti namni baay'een nuuf hin galle akkaataa ittiin hojjennu nuuf hojjedhu warroon jirtanii karaa WhatsAppiitiin, karaa Telegiraamaatiin ergaawwan baay'een kanaan kan wal qabateedha. Har'a garuu ifatti isinitti hima. Banadhee tasuma akkaataa ittiin walitti qabatan nuuf hin hojjenne garuu jedha. So banatee jira garuu akkaataa ittiin hojjetamu hin beekne jechuudha. Asirratti immoo taaskii akkamitti hojjanna kan jedhu jira. So har'a detail ni ilaalla jechuudha. Application keessa seennee ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan application kanarraa 4.6 meekii hojjedheetiin jira. So kana jechuun $7 yeroo baay'isan $32 ta'a. Kana immoo 160 yeroo baay'istan qarshii 5,120 ta'a. Yeroo gabaabaa keessatti video kana kan isiniif hojjedhe asirra ilaaluu dandeessanii guyyoota meeqa keessatti akka kana hojjedhe isinitti agarsiisa. Video kana kan hojjedhe Oktoobar 18 irratti har'a kaduu kan argannu Oktoobar 21 guyyaa 3 jechuudha. Guyyaa 3 keessatti kan hojjechuu danda'eetiin jira. Qarshii 5,000 jechuudha Itoophiyaadha. Asirratti argaatiin jirta. Isa kana immoo yeroo itti aanu gurguraatiin isinitti agarsiisa. Withdraw gochaa isinitti agarsiisa gara baankii kan kootti galchaatiin isinitti agarsiisa. Isa asirratti hojjedhe kana jechuudha. Har'a immoo karaa ittiin hojjennu hin beeknu taaskiiwwan hojjennu nuuf hin galle warroota jettaniif asiniif dhaqqabe. Tokkoffaa wanti isin gochuu qabdan akkaawuntii kana akkaataa ittiin barachuu dandeessanii fi akkaataa ittiin verify gochuu dandeessan kanaan dura isiniif hojjedheetiin jira. Duraan dursitanii akkaawuntii erga baratanii booda verify gootan. Paaspoortii keessanitti yookaan immoo naashinaal ID keessanitti fayyadamtanii naashinaal ID nis ni ta'a paaspoortiin ni ta'a. Lamaan keessaa tokko yoo qabaattan isaan maal gootan steppii kanaan dura video isiniif hojjedhe video jalqaba ilaalaadha. Steppii saniin verify godha. Jalqaba irratti wanti isin hojjettan kanadha. Verify osoo hin godhin invitation code isiniif hin kennu. Invitation code kana maal akka fakkaatu ni ilaalla jechuudha. So steppiidhaan ni ilaalla. So akkuma asirratti argatan kana walitti sassaabadheetiin jira akkamitti walitti sassaabachuu danda'e kan jedhu isinii dhaqqabuu kiyyaan duratti warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarottatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. So kanaafii asirratti akkuma asirratti argatan kana hojjedheetiin jira. Karaa ittiin hojjettan isinii dhaqqabu. Jalqaba immediately akkuma verify gootaniin akkaawuntiin keessan verify isinii ta'a. On-chain verification isinii jedha. Sa'aatii 24 hanga 72 gidduutti verify gochuu emailiin isinii dhaqqaba. Verification successful isinii jedha. Ergasii immoo garamti seentan jalqaba irratti wanti isin hojjettan jalqaba yeroo seentan invite kan jedhu linkii isiniif create godha. So linkii san copy godhatan. Linkii san immoo salphumatti kan argatan invite kan jedhu yeroo keessa seentan isinii dhufa yookaan immoo earn and invite kan jedhu keessa seenuudhaan karaan itti hojjetan keessaa murteessaan tokko isa kanaadha. So asirratti maal isiniif kenna? Referral linkii isiniif kenna, invitation code isiniif kenna. Referral linkii kana namootaaf ergitan. Invitation code kana immoo yeroo akkaawuntii banatan invitation code isin gaafata. Fakkeenyaaf kan koo isa kanaadha. Isa kana asirratti ilaalaatiin jirtanii invitation kan koo isa kanaadha jechuudha. So bakka invitation isanitti osoo koodii kana hin guutin boodii asirratti isin uummattan kana namni seenu sun jechuudha. Koodii kanaan yoo kennin invitation koodii kanaan yoo hin seenin qarshii isiniif hin lakka'u. So invitation kana namni seene meeqa duwwaa tuqaa takkaadha. So isiin kunis doolaara takkaa oli. Nam tokko affeertan doolaara tokko ol argattan jechuudha. Tokko tuqaa sadii naannoo san dhufa. So salphumatti invite gochuudha jechuudha. Invitation code kanaan immoo namichi itti yoo galchin tokkoffaa namoonni karaa kan kootiin galmooftan linkii kan kootiin invitation code kanatti yoo fayyadamin gonkumaa yoo akkaawuntii banachuu hin dandeessan. Invitation code isin gaafata jechuudha. Dirqama keessan. Isinis namaaf yeroo invite gootan isa kana copy gootanii linkii kana yeroo appicha kana namaaf yeroo ergitan referral linkii ni argama. Isa kana yeroo namaaf ergitan namtichi linkii kana yeroo seenee appicha Play Store irraa yookaan immoo App Store irraa buufate yeroo akkaawuntii banatu emailii isaa itti galchi jedhani. Ergasii immoo koodii ni ergaa fi gara emailii isaatti isallee itti galcheedhaani password kan kee uummadhu jedha. Invitation code immoo ni gaafata. So invitation code kana asirraa ergitaniif jechuudha keessan asirraa copy gootanii ergitaniif ergasii immoo invitation code kanaan erga galmaahee isin karaa keessaniin galmaa'ee waan ta'eef meekii takka tuqaa duwwaa tokko ni kennaaf. Garuu galmaa'uu qofaa miti invitation codeedhaan
verify gochuus qaba namtichi sun maaliidhaan paaspoortii isaatiin yookaan immoo national ID isaatiin ergasii immoo namtichi kana erga raawwatee booda erga verify ta'ee fi booda direct akkuma ergitanii fi verify hin ta'u so erga ergitanii fi verification isaa xumure verify erga godhee ID isaatiin direct meekaan duwwaan tuqaan takka direct isiniif seenti karaan ittiin hojjetan tokkoffaan isa kanaadha. Amma immoo as keessaa baanee karaa lammaffaa isinitti agarsiisu. Karaa lammaffaa liinkii keeyyattu ni argamti. Liinkii keeyyattu kanarra kilik gochuudhaan hedduu tokko salphaadha. Community isaanii join gootan. Kanas gochuudhaan meekii duwwaa tuqaa duwwaa takkaadha kan argattan. So isas maal gootanii join keeyyattu dhufa gubbaa kanarratti join keeyyattu sanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo confirm keeyyattu isinii dhufa confirm gootanii ammas walletii keessan password walletii keessan yeroo ittiin banatan san erga itti galchitanii booda confirm gootanii gara walletii keessanitti isiniif galee jira successful isin jedha. Walletii akkaataa ittiin banatan akkaataa ittiin PIN itti uumtan viidiyoo jalqabaa keessatti ilaalaa akkaataa ittiin akkaawuntii banatanii fi akkaataa ittiin hojjettan jechuudha. Har'a kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe akkaataa ittiin qarshii walitti sassaabatan qofaadha. So karaa itti hojjettan isa kanaadha jechuudha. Community isaanii join gochuudhaan karaa ittiin argattanidha. Yeroo hundayyuu egaa mi ID kan jedhu kana keessa yeroo seentan immoo haala kanaan verification keessan mi ID verification kan jedhuu fi suuraan kan irratti argamuu fi akkanumallee addressiin kan irratti argamu yoo isin dhufe verify ta'eetiin jira. Yookaan immoo haala kanaan isin dhufu verify ID isin jira. So ifatti beekuu dandeessan. Inni biraa immoo guddaan karaan ittiin hojjetan as keessatti assets kan jedhu keessa seentan. Assets keessa yeroo seentan egaa my total staking amount kan jedhu argama. Isa kana yeroo akkaawuntii banatan meekii takkatti isiniif kenna isiniin jedheetiin jira. Yeroo akkaawuntii keessan banatanii akkaawuntii keessan ID keessaniin yookaan immoo paaspoortii keessaniin verify gootan. So ergasii immoo my total amount staking jedhamu kun meeqa takka isiniif kennudha. Asirratti sirriitti hubannoodhaan na dhageeffadhaadha. So my total staking heetu kanarra kilik gochuudhaan guyyaa jalqabaa irraa kaasanii yeroo hundayyuu asirratti maal isiniif laakkaa jechuudha. Asirratti meekii isiniif laakkaa. Fakkeenyaaf asirratti ilaalaadha kan koo. Duwwaa tuqaa duwwaa 2 5 4 6dha. So kana jechuun sa'aatii 24 keessatti ani stake godheeti hin baafanne isa stake ta'e kana maal ta'a jechuudha asirratti isiniif dhala. Isa kana guyyaadhaan seentanii maal gootanii gara akkaawuntii keessaniitti ni baafattan. Akkamitti baafattanii isiniin jedhu isiniin dhaqqaba asirratti meta airs individual right kan jedhu naannoo kanarra kilik gootan. Ergasii immoo maal jedha parsantii 12.5 profitii ni argattanii meeqeen takkattiin kun asirra waan taateef stake taateetiin isin dhufti. Jalqaba direct hin baafattan. Stake taatee isin dhufti guyyaadhaan seentanii asirra isa kana meeqaa kana asirra baafattan. So ergasii immoo asirra kilik goonee jira isa kana baafachuudhaaf claim block rewards kan jettu jalatti ni argamti. So claim block rewards kan jettu kana argachuudhaaf immoo maal gootanii bakka barreeffama meta airs individual rights kan jedhu kan jalaa kanarratti kilik gootan yeroo hundayyuu ishee irra kilik yeroo gootan qofaadha kan isinii dhufu jechuudha inni kun kan isiniif banamu fuulli kun. So kanaafiyyuu asirratti parsantii 12 ni argattanii asirratti kan argadhe meekiin kan tokko jalqaba isaan naa kennan kun stake ta'uudhaan kan irraa argadhuudha. Guyyaadhaan asirra dhufee irraa baafachuudhaan meekii takka olitti irraa hojjechuu danda'a. So kanaafiyyuu maalidha duwwaa tuqaa duwwaa 2 kan har'a naaf kenneetiin jira. Borus guyyaa lammaffaas guyyaa sadaffaas akkasuma guyyaadhaan seenuudhaan isa kana baafattan. Ergasii immoo claim block rewards jalatti ni argamti seerra kilik godha. Ergasii immoo isa kana fudhadhuu naan jechaatiin jira. So withdraw godhi naan jechaatiin jira. So confirm withdraw kan jettu kanarra kilik gochuudhaan amma isa kana nan baafadha. So akkuma sarara tagaattan kan baafachuudhaaf qophaa'e isa kanaadha jechuudha. So ergasii immoo confirm jettan. Confirm. So gaasfii xiqqoo isinirraa muraa ergasii immoo confirm kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ni baafattan jechuudha. Ergasii immoo kan walletii keessanii password digitii 6 yeroo uumtan jalqaba uumtanii jirtanii viidiyoo jalqabaa ilaalaadha. Ergasii password isaanitti galchitanii harkanatti search gochuudhaan maal isiniin jedha successful isiniin jedha. Karaa salphaadha. Karaan tokko isa kana guyyaadhaan seentanii isa stake gootan kana isin fida fakkeenyaaf successful naan jedheetiin jira. Gaasfii narraa murellee asirratti argama akkanumallee kan naagalche rewardii kan koo asirra naagalchee jira jechuudha. Amma duubatti yeroo bahu asirratti 4.6 kan ture kun itti naa dabala jechuudha. Ergasii immoo meeseejiin isin dhaqqaba isin gahee jira kan jedhu jechuudha. So ilaaluu dandeessan. Asirratti fakkeenyaaf 4.6 qaba miti kanaan dura kan baafadhe isinitti agarsiisu dhaggeeffata koo. Namoota irraa argadheedha isaan kunniin amma fakkeenyaaf tokko duwwaa tuqaa tokko invitation reward kan argadheedha isaan kunniin kan asirra galmaan kunniin jechuudha. So isaan kanneen ilaaluu dandeessan. Kan kanaan dura baafadhe meeqa kanaan dura baafadhe qofa isinitti agarsiisuu barbaadeeti. Isa kun real ta'uu isinitti agarsiisuudhaaf barbaade. Akkuma asirratti argattan sendi kan jedhu kun kan an baafadheedha. 2.4 lama jechuudha. Lama jechuun doolaara 7 yeroo baay'isan lama doolaara 14 jechuudha. Doolaara 14 kan baafadhe kanaan dura jechuudha. Amma immoo check wanta godhin tokko isinitti fidu. Amma immoo kan biraallee isinitti agarsiisu. Achi duras baafadheetiin check godhe waan ta'eef. Akkuma asirratti argattan kan biraa immoo 2.7
kan baafadheetiin jira naannoo doolaara 16 olii jechuudha. So lama tuqaa torballee asirra baafadheetiin jira haala kanaan baafachuu dandeessa. Ammas immoo kan qophii jiru 4 tuqaa 6 jira. So isa kanas viidiyoo gochaa guyyaa lammaffaa irratti isin agarsiisa akkaataa ittiin baafatanii step dhaan isin agarsiisa waan ta'eef jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo so karaan tokko karaa kanaadha. Inni biraa immoo asseetii irra soo jirtan jala kanarratti claim reward diskeetuun argamti. Claim reward diskeetuun irratti kilik gochuudhaan reward kana guyyaa guyyaadhaan ni hojjettan. Ergasii immoo meekii muraasa ta'e isiniif kenna. So amma fakkeenyaaf kan guyyaa har'aa hojjennu. So ergasii immoo check in today on chain kan jedhamee argama. Check in today kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan amma maal gootanii kan argachuudhaaf barreeffama as keessatti argamu kana osoo hin dogongoriin ni barreessitan asumarratti. So fakkeenyaaf kan jalqaba kanarra maintain ecological balance to promote kan jedhu kana capitalidhaan smallidhaan space kennaatiin ni barreessitanii fakkeenyaaf barreessuun asirratti fakkeenyaaf maintain kan jettu kun capitala. So capitalii gootanii maintain qubee ittiin dabaltan irraan irreessan. Ergasii immoo kan gadaanutti isin darba jechuudha. So ergasii immoo kan gadaanu irratti inni barreessan. Sub haala kanaan barreessanii booda isa as keessatti argamullee jalqaba irratti illee lammaffaa irratti illee erga barreessanii booda immoo on chain check in kan jettu kanarra kilik gochuudhaan check gootan. So fakkeenyaaf kanaan dura taskii kana waan fudhadhee fi so on chain check in kan jettu kanarra kilik yeroo gootan confirm keetu isin dhufti confirm sanarra kilik gootanii ergasii immoo maal isin gaafata wallet kan keessanii pin isin gaafata pin isaanii irratti galchuudhaan confirm tan success isin jedha. Hedduu tokko salphaadha. Karaa kanaan hojjetan waan baafadheef jechuudha dhaggeeffata kan koo. So haala kanaan karaan ittiin hojjetan kana fakkaata jechuudha bal'inaan. Inni guddaan garuu value guddaa qabu referaalidha. Namaaf invite godha karaa WhatsApptiin, karaa Telegramaatiin, karaa Imootiin, karaa adda addaatiin namni sun immoo namni isiniif ergitaniif sun immoo erguu qofa osoo hin taane maal gochuu qabdan namni sun linkii saniin akka seenuu fi invitation koodii keessanitti akka fayyadamu. Invitation koodii asirratti argaatiin jirtan kan akka akkaawuntii kana create isiniif godha. Fakkeenyaaf warroonni haaraa akkaawuntii kana baratan invitation koodii kana yoo seenin invitation koodii isin gaafata seenuu dandeessan. So invitation koodii kanaan namni sun akka galmaa'u gootan keessan erga isiniif create godhee booda jechuudha. Linkii keessan erga create godhatanii argatanii nama saniif ergatanii invitation koodii keessanii akka galmaa'u ni taasiftanii meeqa duwwaa akka ni gootan. Galmaa'u qofa osoo hin taane verify gochuu qaba. Verify gochuu immoo kaampaanicha irraa verification successful kan jedhu email inni dhaqqaba karaa emailiitiin jechuudha. Isas akkaawuntii isaa irratti illee verify yoo ta'e ni banamaaf. So haala sanii verify gochuudhaan irraa fayyadamaadha. Karaan ittiin hojjettan isa kana qofaadha. Tokkoffaa invite gochuu stake ta'e guyyaa guyyaadhaan claim gootanii baafachuudha. Inni sadaffaadha reward guyyaadha claim reward schedule kilik gochuudhaan barreeffama gubbaa irratti argamu san keessatti barreessuudhaan check on chain kan jettu irratti kilik gootanii ergasii immoo confirm gootanii fudhachuudha. Inni biraa inni guddaan immoo kan amma isiniif ibse kanaadha. Community isaaniillee join gochuudha isa duratti isiniif ibse karaa kana qofaan hojjetama. Karaa kanaan alatti wanti hojjetamuun hin jiru. Egaa akkaataa itti withdraw gochuu dandeessan immoo akkamitti baafachuu akka dandeessan gara waaleetii keessanitti akkamitti galfachuu akka dandeessan video kanatti aantee hojjetamtu irratti wal argina. Hangasitti nagaa naa tura isiniin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraa fatina. Yeroo biraa video biraatti wal argina. Hangasitti nagaa hanna jiraadha.